السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرتوا بقى نجراتني فيديو كان كيستي أكاتا زومي اتبنت الاسم تجرتيسا تلفونك يسن كيسا يو دوران إيميلك أبعتن زومي بناتشون سلب على جولاي إيميل برا بنو اسمتي هم برباجسو يو أمو دوران إيميلا تلفونك يسن كيسا هنك أمن تأجد جولا akkaataa iimeela illee itti banattanii ergasii zoomii itti bantan isinitti agarsiisana waliin turaa jalqabarratti warri iimeela qabdan jechuudha. Aappii zoomii keessa seentanii aappii zoomii kanarratti gadi cuqaastu ergasii saayiniin bakka hidhu kanarratti gadi cuqaastu jechuudha. Haala kanaan isinii dhufa bakka googilii hidhu kanatu hixuu jechuudha. Continue with googilii bakka hidhu kanatu hixuu feesbuuk kanallee isinuu dandeettan jedha. Kan iimeelaa kana wayyaa jechuudha garuu akka kiyyatti isin kan barbaaddan filadhaa. Googilaa kan jedhu kanarratti gadi tuqxu jechuudha. Ergasii yoo iimeela keessaa qabaattan telefoona keessan keessaa haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Iimeela tokkorratti gadi cuqaastu iimeela keessaa qabdan irratti ergasii bakka kana cuqaastu. Amma akkaawuntii zuumiidhaa banattanii jirtu jechuudha salphumatti yoo telefoona keessan keessaa duraan iimeela qabaattanii jechuudha. Akkasitti piroofaayiliillee haala kanaan asiin jijjiirachuu dandeettan jechuudha. Bakka xiyyaa kanarratti gadi cuqaastanii piroofaayiliillee jijjiirachuu dandeettanii jechuudha. Warri iimeela hin qabne ammoo iimeelallee banattanii zuumiillee namni banachuu feetan jechuudha. Saayiniin bakka hidhu kanarratti gadi cuqaastanii ergasii akkuma duratti jechuudha akkuma kan duraanii googilii bakka hidhu kanarratti gadi cuqaastanii ergasii use another account bakka hidhu kanarratti gadi cuqaastanii add account to device bakka hidhu kanarratti gadi cuqaastanii isinitti dheeressuu dafee isinitti agarsiisa. Create account bakka hidhu kana cuqaastu jechuudha akkaawuntii warri telefoona keessaa hin qabne. Create account bakka hidhu kanarratti tuqxanii kan takkaffaa kana filattanii jechuudha. Maqaa keessan kan duraa asitti barreessitanii faristineen bakka hidhu kanatti fakkeenyaaf maqaa kiyyaa barreessu Yaasiin maqaa keessaniin iimeelii wal fakkaatu jiraachuu mala waan ta'eef lakkoofsuma ta'e itti godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf ammee lakkoofsa 10 filadhu. Ergasii next bakka hidhu kana tuqxanii asitti ji'a filattanii kanuma ta'e filattan jechuudha. Guyyaa dhalootallee jechuudha. Ammallee bara dhalootallee isin gaafata. Kan hin irraanfanne maaliif yeroo biraa isin fayyada waan ta'eef tarii yeroo akkaawuntiin isin jalaa paaswoordii fa'aa irraanfattan. Kanuma ta'e filadhaa maanii ergasii kanallee filattanii next jettuu jechuudha. Asirratti maqaa duratti achi barreessitan san asi barreeffattan. Yaasiin Baashaa 10 jedhee ture. Haala kanaan isinillee maqaa duraan first name last name bakka dhusanii barreeffattan asitti barreeffattu jechuudha. Yoo kan biraallee barreeffattan rakkoon qabu garuu bakka kanatti kan barreessan qabadhaa jechuudha qalamaan yookaan bakka itti save godhaa. Next gootanii kan inni nu barreesseera waan ta'eef hin barreessitan jechuudha. Next bakka hidhu kana tuqxanii haala kanaan namni biraan jira natti fakkaata. Lakkoofsuma jijjiirtu tokko itti dabalame 110 na didee yoo haala kanaan isinii dhufe duuba hin deebi'inaa jechuudha. Lakkoofsa biraa haqaa kan biraatti dabala yookaan immoo maqaa keessanitti qubee dabala. Didee tokko lama sadii jedhame. Kana filadhu naan jechaa jira. Kan itti galchaa jiru naaf hin dalagne kana Yaasiin Baashaa tokko kan hidhu kana filadhu naan jechaa jira. Yeroo haala kana isin didee lakkoofsilee jijjiirtanii kan inni asii gaditti isinii fide kana filannoo tokko keessaa filattu jechuudha. Yaasiin Baashaa tokko kan hidhu kana filadhaani. Ergasii next bakka hidhu kana cuqaastanii paaswoordii kireet godhattu jechuudha. Paaswoordii qubee tokkocha qubee guddaa godhaa. Ergasii qubee xixiqqaa lakkoofsallee keessa galchaa jechuudha.
saddeeti yoo saddeet ta'e bareeda, saddeet ja'a akkas ta'e bareeda. Paaswordii isin filattan jechuudha. Ergasii next gootanii irra gaddeemtanii bakka kana yes I am bakka jedhu kana tuqxanii next gootanii kana kan ta'e filattanii jechuudha. Irra gaddeemtanii ammallee confirm gootanii jechuudha. Amma akkaawuntii banattanii jirtu jechuudha. Akkaawuntii Zoom illee fayyadamuudhaaf akkasuma email garagaraatti illee nama wajji barreessuudhaaf akkaawuntii banattanii jechuudha. Haala kanaan uf duubanii deebitu. Uf duubanii deebitanii keessaa baatu jechuudha. Email haaraa erga bantanii booda aappii Zoom kanarra gattuttanii sign in jettanii continue with Google bakka jedhu kanarra gadi cuqaastanii kino email amma bane jechuudha. Isa kana jechuudha. Yoo email banattan haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Email kanarratti gadi cuqaasaa. Amma bara dhaloota achaa jira kan duratti achitti galchee irraanfatinaa jechuudha. Qabadhaa yeroo tokko tokko isin fayyadaa isin gaafachuu mala waan ta'eef yeroo haala kanaan isin dhufe kan lammaffaa kanarra cuqaastan create account amma email banattanii amma kan Zoom banaa jirtu jechuudha. Duuba deebiitiin isinitti agarsiisa. Sign in bakka jedhu kana gattuutanii continue with Google ergasii email reefuu banattan irratti gadi cuqaastanii haala kanaan isin dhufa kan lammaffaa kanarratti cuqaastu jechuudha. Kana utuu hin taane kan lammaffaa kanarratti cuqaastu jechuudha. Kan lammaffaa kana right gootanii create account akkaawuntii Zoom haala kanaan banattanii akkaataa profaayilii illee jijjiirattan isinitti agarsiisa. Amma akkaawuntii banattanii jirtu jechuudha. Kun more bakka jedhu kana utuudhaan kun email keessan isinii ba'a. Maqaan duraan isin email bantan illee isinii ba'a jechuudha. Bakka kana gad cuqaastanii maqaa barbaadanii jijjiirachuudhaaf kun xiyya ufafuu kanatti jechuudha. Akkaataa profaayilii jijjiirattan isinitti agarsiisa. Ergasii bakka kanatti gadi cuqaastan jechuudha. Bakka maqaa keessanii display name bakka jedhu kanarratti gadi cuqaastanii waan barbaadanii jijjiirachuu dandeettanii jechuudha. Kan asii gadii kana jijjiirtanii illee dhiyeessitanii rakkoon qabu kana murteessaan keenyaaf Yaasin Baashaa 10 kadhu san biraa haqee Yaasin Baashaa qofatti dhiisaa save godhaa. Ergasii bakka kanarratti cuqaastanii jiru xiyya kanatti cuqaastan profaayilii jijjiirachuudhaaf ergasii profaayilii irra kaa'achuu barbaadan san telefoona keessa qabdan taanaan bakka kan lammaffaa kanarra gadi cuqaastu. Profaayila qopheeffattan irratti gadi cuqaastu haala kanaan isinii dhufaa. Yeroo tokko tokko akkanatti illee xiqqaatee dhufuu danda'a. Bakka kana jechuudha. Harka keessaniin qabdanii iddoo kana gara duubaa harkistuu jechuudha. Akkasitti akka guutuu ta'u. Ergasii okay bakka jedhu kanarratti cuqaastanii kunoo profaayiliin keessan jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan akkaawuntii Zoom bantanii seentuu jechuudha. Liinkii yoo gama WhatsAppiitiinis ta'ee gama kamiiniyyuu isin ergame tuqattanii yeroo seentan maqaa keessaniin seenuu dandeettanii, maqaa keessan jijjiirachuu dandeettanii, maqaa markataa keessaniitti jijjiirachuu dandeettanii akkasii jechuudha. Dogongora jiru dhiifamaa isin fayyadadheetiin yaada obboleewwan keessaniif illee sheer godhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.